Afachu koy. Annama dhibu takka hakimii jetta. Takka anaan hakimii jettee natti beekamaa jirta. Ofii keetii dhattee ilaallamteetta. Maal kuwan qabaman? Dhukkuba qabaannaa nu miti ana biraankii akkasii hojjetta. Kan dhukkubsadhee diriirfatee akkasitti. Ishee. Yoo ana akkasii dhufe ilaali caammaa kaawwadhee dhufe ulaati. Ani maaliif mana kiimii dhaqaqo mana kiimii ilaalee kan naan jettu. Namni gaddarra odoo jiru biraankii akkasii hojjeta. Sammuun kootuuti yoo naanna'e malee mana kiimii dhaqabu. Taadhaan xiqqoorraa jalqabdee tokko mana hakimii dhaquu waan qabdu. Hin dhaqu isuma dura na hamatta yoo ta'e malee an nagaa kooti. Biraankii yoo ta'e immoo mataan koo xinnoo na dhukkubna hin hojjetu. Fayyoochuun koo biraankiin akkasii yeroo akkasii hojjetama. Yeroo kana hojjetama. Yeroo sana bakka mataan koo xinnoo na dhukkubee jira. Kanaaf hin hojjedhe. Malee mana kiimii dhaqanii ilaalaman. Ati garuu amma ka'eetii mana kiimii si geessa. Angkoo doon ta'e dhukkubsataa nan qabti dhukkubsataa mana ni geessa. Kun mucaa naguma baay'ee dhufe nagartu. Akkamitti amanee mana aanaan odoonsa ta'e mana yoo ati amma kan ciisaa rusidha kan dhukkubsataa rusidha. Na dhukkubaa jedhee kan dawwale sidha. Ani na dhukkubadheesti dawwaleera. Nama dhukkubsate akkasumatti argitee barta bara. Ani dhukkuba isa normaali dhukkubsate wayyaallee seeraan uffadhee jira kun quluuxullee uffadhe. Wayyaa gannaa uffattee dhufte amma wayyaa miti wayyaa sirriin uffattee jettu amma wayyaa kana gannaan kan uffatanii dhufu. Ana mudhiidhaa gadi natti hin qorruu jedhe duruu. Mudhiidhaa gadi sitti hin qorru? Mudhiidhaa mana mudhii gadi natti hin qorru. Nama fayyaa mucaa isaatti seeraan uffisee deemu si dhukkuba mana kiimii dhaqi ilaalamtee jechuun maanni. Ilaalamu maaliif hojjette biraankii akkasii fayyuu suma dhugaasaa sitti balala suma dhugaasaa dhaggeeffadhu. Yoo xiqqaate xiqqoo ishee sinna hangafa waan ta'eef na dhaggeeffadhu. Balleessaa keessachi keessattuu filaataa jechuudha dhaggeeffadhu. Tokkoffaan gaddarra akka inni jiru beekta. Jechuun gaddarra jira. Biraankiin hedduun an hojjetamu jiru. Akkamitti yeroo kana tokkoffaan gannadha. Lammaffaan gaddanni keessa jiru beekta. Akkamitti mana gurguraa jechuun jedhu sammuu tokkoffaan seexannuu nama dhageesse biraankii mana gurgura jedhu maaltu si yaachise. Seexanni koo godhi nama gooti. Oduma dhugaattuu nama fidde jechuudha. Biraankii hojjetaniyyuu ilaallatanii hojjechuu waan gaariidha. Lammaffaan immoo yeroo isaanitti hojjechuudhaaf namni itti yaadetti miti kan hojjetu. Akka namni itti irra taa'e irra bulee yaadee akka ittiin diraayi godhetti miti kan yaade. Saffisee yaade bakka simple way jechuudha bakka akkasii nama akkamitti jettan miti. Salphisoo jechuun koo ilaale si dhukkubee an jenniyyuu kana tokko si dhukkubee an jenniyyuu ani sammuun hin dhukkubee asiin jenne jechuudha. Wayin immoo si dhukkubee mana yaalaa dhaqitoo ilaallamee asiin jenne tokko yaaduma kee isuma yaaduma nama gaddarra jiru akkamitti gaddarratti gadda dabalu tokko jedhe. Lammaffaa immoo gonkumayyuu maaltu waa'ee kanaas yaachise biraankiin hedduun hin jiru an nama sammuu bashannansiisu hin jiru. Gonguma waa'ee mana keetii gurguruudhuma isaa jedhi jiraadhuma isaa guyyaa biraa abjuudhuma keetiin illee yoo sitti dhufu basmaa boolli manfas gudduu sadii tokkeessaa baay'ee. Akkasuma siin jedhee barxinnoo shimataan na dhukkubeeraa siin jedhee yeroo sana malee amma fayyeera garuu yeroo biraankii sana hojjedhetti mataan koo sirrii akka hin taane amma nan beeka. Amma garuu mana kiimiin dhaqu fayyeera. Ilaalamu baay'ee borusu koo gurguraa hojjetta. Deddeebi'amu wanti isaa. Deddeebi'a. Dhukkubichi laakki. Mallattoon isaa yoo lammata deebi'e ilaalee kuma konna qamalee amma garuu mana kiimii hin ilaalamu. Nagaadha. Inni immoo duggora akka ta'e bareeda. Si dhiifama si godhee. Dhiifama naa godhus eessa deematteetu ati dhiifama inni naa godhettuma yaalaan jiran akka dhiifama naa godhe. Siif godhan dhimma garraamii rakkoo akaakayyuu kooti bara. Bakka malee amma osoo mucaan kun jiruuti hin didu dhiifama gochuu. Dhiifamammaan godha. Eeno. Jiraa koo dhiifamammaan godha. Garuu ati dogoggora kee bariidhaaf malee koo inni akka dhiifama sii godhu hin beekna garuu dogoggora kee balleessaa kee barii siin jedhu balleessaa koo barii amma jechuudha an dogoggoreen jira garuu wantumti isin kaardii baastanii mana yaalana ilaalchistan tokkollee hin jiru ati garuu kan hin deebi'e dhukkubsataa hangafti dhukkubsataa yaala yeroo meeqana dhukkubaa xalli waliin jaar gullinyi kan jedhaa turre dhiifama naa karadhaa kan jedhaa ture si amma garuu kan ana ammatti wanti na dhukkubsee na ciibsee hin jiru sammuu deebi'ee Eneen
Kayak mucaa koo naa ka'e ati kottu mucaa. Ani mana hakimii akka hin nanne eebbuuf beeku irratti miidhameetu. Dogoggora hakimootaa dogoggoroonni hakimoonni hojjetaa oolanii sammuu koo na miidheera. Kanaaf jedhee mana hakimii dhaquu dhiisaa jira. Lammaffaa immoo kana keessaa bahuudhaaf yaalii godhaan jira. Yaalii godhaan. Maaliif odoon dhaqee ta'uun mana hakimii dhaqee qoricha na jalqabsiisu. Wayin qoricha maraatummaa na jalqabsiisu. Hakimii gurgurtaan immoo. Sinuma maraatti jedhanii immoo. Mallattoo isaa jira. Maaliif hoo jettee waa kaayinan irraanfadhaa. Suma durbaa koositti ma bara. Wamma masa waa as kaayinan irraanfadhaa. Asuma ka'ee deemee barri bira ga'ee deemuuf nan dadhabaa. Olii gadi hoggaan deemu nan kufaa. Kanaaf jecha maalan godha? Yaaliin godhaa jira irriba gaara fuudhaaf. Tokkoffaan irriba gahaa dhabuu kootidha. Qooma kootiyyuu koo yaale irriba gahaa sa'aatii 24 rabbi nuumee keessaa sa'aatii lamituuyyuu kuusa gahaa kan irraa faayiroo jechuudha. 8 jedha bari seerichi. Seerichi isa jedha garuu ani lamituurruu rafu lamituuyyuu amma fakkeenyaaf wayin beekoo rafee wayin eegguun hin kaatii. Bakka wayin baadhiyyuu akka irratti sa'aatii 2 san rafuu hin danda'a. Wayin asuma odumaan gadi darbadhu rafa malee kanadha jechuudha. Kanaaf dhaqee mana hakimiitti yoo mallattoo kana inni qoricha na jalqabsiisu. Qorichicha immoo jalqabeera jennaan guyyaa guutuu na raatessee na raffisaa oola. Ijoolleen koo waan nyaatan waan dhugan turaa ta'anii na jala baduu jedhee garuu maal godhaa jira amma namootaan itti siqan akka keetii namootumaan itti sissiqutti bilbilee akka sammuu koo bashannansiisu. Akka mana kana keessaa gadi ba'ee qilleensa fudhadhufa isa yaalaan jira. Amsaaluun immoo amma ganna kana hoggaa bireeraatti isa ijoollee qabsiisee rafuudhaaf yaaliin godhaa jira. Yoo naa milkaa'e uummataaf viidiyoon hojjedhaaf. Yoo naa milkaa'uu dide immoo yaa dhaqeetumanii hakimii mayyuuf makootiyyuuf akkamuudha jechuudha kun ankoo beekamaadha. Okay, amma kan keellee gaakatti murtaa'eera. Amma immoo waanuma tokkoo fi isin amma mana yaalaa nageessu murteeffattaniiru. Inni maal jedhu seete Oromoon hoggaa mammaaku wannoo jiidhatti maruu gogaa jiidhatti maruu jedha. Waanuma xiqqoo namarratti arganii namatti dafanii deeffachuudha malee eega namni keenya maalidha seete eegaati duuteen booda sii bo'aa fayyadu. Dhuguma rabbii ammati sooshaal miidiyaadha miti sooshaal miidiyaarra jirtaa oduu ati amma waan tokko taate oduu amma fayyaa kee jirtu na gargaara jette sin gargaaran hin jiru sin gargaaran eegaa ati duuteen booda garuu isa waggaa kurnan irraallee ati postotte feesbuuk irraallee waan nuchumtillee guugilii numtillee fide seenaa dhadhee sii fida. Kanaaf yeroo akkasii namni immoo nama jiraarratti wal gargaarudha namni gaarii. Doonii Stoof nandade no na wanno gochuudha jechuudha. Of yaalu isumaan asitti godhuma jirtu namni namatti suqumu namni nama jaalatu immoo dogoggora namaa namatti himaa dogoggora namaa san immoo fudhatanii of sirreessuu wanno jechuudha. Hoggaa waan gadhee namatti fidee waan kun ikkoo laa keessattuu piraank irratti jechuudha. Laa waan kun waan gaariidha bari ko viyuu guddaa sii jetti seetan. Isa saduuba jirtutti namti. Ani koo duruma akka piraankitti akka dogoggora ta'e dura hojii kiyya dhiifamas gaafadheera garuu isa kana beekama sinaa subsiisuu fenne akka haati eebbaallee natti qabamteen na caqacaquu yookaanis natti himuu barbaadde viidiyoodhaan sin agarsiisuu barbaanneetu kan biraa moo dabalataa si dhukkuba yaala dhaqxee ilaalamuu qabdaa jettee jirti. Ishee amma kana dogoggora waan yaalamuuf isin qabu waan of yaalee garuu deebi'een jira. Ijoollee mee viidiyicha irratti namni itti gaddine hin jirtu meestii asitti. Arrabsuu bichaa moo sammuun kee furrii bichaadha jedhama. Lakki furrii bichaa ta'e. Waan sammuu fuyyaa kee jiru. Waan itti qabamnee fi ani seerumaan itti immoo lammaffaa immoo nama jaalatu nama gorsaa malee arraba barreessinaa jiru. Arraba warra mana garasiitti hafu. Fakkeenyaaf namni tokko arrabicha digirii isaa waan fudhateef namatti fakkaata. Adaraa rabbii namni nama narrabsinaa ijoollee. Arrabni Oromoo irraan bareedu. Dhugaa rabbii sin irraan bareedu. Yoo dandeessan gorsiyyuu barreeffamee dhumu bada.
Tuma dhugaa gorsiyyuu barreeffamee dhumu waan ta'eef. Arrabni garuu baay'ee way namni yoo nama arrabse maal taa'ee akka itti caaltu si godha. Anamma eengadde baay'ee aarii utuma mul'uut godhee warra na arrabse ganaa arrabse gadi ba'ee maal ta'a sila miidiyaa kootiin haaseesi ibsa kootiin jedhesi maaltu nama dhibeeti inni tun arrabsi maal ta'a jechaan dura koomantii tokko laalee jechuudha. Yeroo sana garuu maal si godhe hidikii keessi gadi. Namni beeku garuu kun dogoggortee akkas gochuu hin qabu. Akkanatti sirraan. Raqqaa'ee kanumadha. Dogoggoricharraa immoo namni barataa lammaffaa immoo ishiin faniitti fudhatte yeroo tokko nuyyuu kochuudha waan nuyi warra miidiyaa irratti baafnee maal jedhu namni tokko beekoniftu namni tokko maal godhu seetan ijoollee isiniifis barumsaa ta'u asumaan dhaggeeffadha. Ofii isaaniitii ilaa nyaatanii cooma isaanii unatanii akka fe'an karaa dudduubaan sirbu. Gaafa ati miidiyaa irratti akkana baatee waan ta'e haasoftu garuu maal sitti tolee maal taatee akka sirbite siin jedhu. Ofii isaaniitii koommoo kaameraa irratti waan hin baane malee waan barbaadan godhaa. Waan barbaadan godha. Kanaaf warra fuuldura kaameraa irratti bahee waan adda addaa hojjetu kun siimpiliidhaan kana caalayyuu dhugaadhaan godhan jiru. Fakkeenyaaf amma ishiin fakkeenyaaf waa'insa gadda keessaa isa baasuudhaaf jettee hojjechuu dandeessi. Lammaffaa immoo akkuma viidiyoo dhiifamaa hojjettee hojii keenya edeleetti deebineerra akkuma hojii ishee edeleetti yuutuubis akkuma hojii ishee edeleetti fudhattee bakka irratti hojjettee kanaafiyyuu margaanis tarii viidiyoo kana ni ilaalta ta'e akkasitti hubadhuu fi akka viidiyoo nama hojii edelee ofii hojjetaa jirutti hojjette ana akkasitti hubadhe jechuudha. Akka nama hojii edelee isaatti bobba'ee hojjetatee hojii tokko waggaa hojjetatan waggaa toofanii hojjetu miti mana mootummaa soo galan ittuma galanii hojjetu waan ta'eef kanaaf akkasitti fudhadhuu fi akkasitti hubadhuu fi kanaafiyyuu immoo kana caalliyyuu uumama abbaa manaa faadha manaa jiru waan hedduu waan baay'eetu uumama. Hundaan kun hojjennee beekumsa guddaa waan guddaa kasa takkaa hojjennee beekumsa malee inni hojjetama kana caalatu hojjetamaa jechuudha. Kanaafiyyuu siniin jennaa yaa waan fayyoonis olte waliin jenneerra yaa viidiyoon keessatti ilaalaa waan waliin tacaqacaqne waan ollolle waan waliin jenne hubadhaa jenneetuma yaa lola keessas barumsi hin jira miti. Baradhaa siniin jennaa nagaan nuuf tula nageenyi keessa naa baay'atu. Asin jaalannaa like share godhaa YouTube kana barreessaa. Goggorra hirummoo nu barreessaa. Barreessaa nu jalatti nu barreessaa. Namni amma lubbuudhaan jirutti of sirreessuu dhiisu. Of sirreessaa deema jireenya isaa sirreessaa deema haala isaa sirreessaa deema lammaffaan immoo yaa umuriidhaanis akkoo badaadhuma waan sokkatee bishaattee miti mana soddomman tokko gaafa galtee inni isaa deemti. Kanaafiyyuu jechuudha. Lammaffaa immoo namni mana keessa oolu waan baay'ee buncaa kana qabattee mana keessa oolaa olti barkoo waan baay'ee yaadaa oola namni waan adda addaa. Namni ala oolu hojiirra oolu koo sammuusaa biizii yeroo waan ta'e yaadu. Injaaduyyuu qabu garuu mana keessa oolla waan ta'eef tonkolii ana bira ooltan jechuudha. Tonkolii sin hin barri hin jiru dhugaa rabbii. Tonkoluma kanan xaxaa oolu. Gaafii machooftuun ta'a odoon alkubu baate akkoo machooftuudhaan beektu miti. Kanaafiyyuu akkasidha siniin jennaa kanaan boodaaniif fayyoonis ol biraan bannu jenneetti mee iyyaanna maal akkasinii hojjennus nu barreessaa diraamaa moo machooftuu moo dhudduu moo maraattuu moo maraatuu garuu sinii hojjedhe dhugaa rabbii ani maraatuutti teestii waan an godheef sinittan agarsiisa dhugaa. Danitu isa hojjettu maraatummaa naan jedhu hedduu maraanna kee agartee. Teestii isaa sinii bandeebisa nagaan tura. Odoon jaalatiin kolfu lakkaan.